warreen imoon keessan yeroo voice clubii seentan yookaan markaza keessa seentan yoo boodatti deebitanii waa ilaaltan yookaan akkuma namni isin irratti dawwale kasin baasu ta'e akkasuma sagalee isiniin dhageessifne yoo ta'e namatti yeroo dawwaltan yookaan boodatti deebitanii yeroo waa ilaaltan kasin sagalee isiniin dhageessifne yoo ta'e steppii isin agarsiisu kana ordofuun sirreeffachuu dandeessu. Egaa namni biraallee ilaalee karraa fayyadamuuf laayikii koominitii sheer gochuu akka hin daganne let's go. Durarratti mobaayila keessan siitingii mobaayila keessanii keessa seentan siitingii mobaayila keessanii gubbaa kanarraan keessa seenuudhaan ol harkiftu jechuu ol harkiftanii aappi bakka jettu kana dhuftan aappi kana jechuudha la aappi bakka jettu aappis bakka jettu kana seentan jechuudha keessa seentan oloftan bakka aappiin imoo jiru barbaadan jechuudha aappii imoo aappiin imoon gaa hedduutu jira isin ka keessaa buufattanii qabdan jechuudha. Ka isin baasuu jiru san yeroo voice clubii seentan yoo keessaa isin darbate akkasuma sagalee kan isiniin dhageessifne yoo ta'e aappii san jechuudha keessaa kaimoo keessaa jechuudha ni seentan filattanii keessaa jechuudha. Erga seentanii ol harkiftanii baatir bakka jettu kana jechuudha. Baatir bakka baatir jettu kana ni tuttan. Akkasitti jira yoo ta'e akka kanatti jira yoo ta'e bakka kana jira yoo ta'e restricted ta'e jira yoo ta'e baatirii mobaayila keessaniidha. Yeroo boodatti deebitan yookaan yeroo imoo keessaa baatan imoon keessan baatirii mobaayila keessanii fayyadamuutti hin jiru waan ta'eef keessaa isin darba keessaa isin baasa sagalee isiniin dhageessisu jechuudha. Kanaafuu unrestricted kanarra keessan jechuudha. Unrestricted bakka kanarra jechuudha. Asirra kaahattanii jechuudha. Ammas yeroo tokko duubatti deebi'uudhaan bakka kana sirreeffattan imoodhuma keessan keessa permission bakka jettu kana jechuudha. Permission bakka kanarra jechuudha. Permission bakka jettu kana sirreeffattan. Gubbaa kana tuquudhaan bakka sarara sadii kana tuquudhaan sirreeffattan jechuudha. Tuquudhaan all permission gootan. Kanaafuu yoo isin sirrachuutte community gochuudhaan irra deebi'ee kan ammalleetiin egaa isin agarsiisu yoo feetan inshallah community naa godha. Akkasuma warri quraana qaraatan markaza keessa teessanii markaza keessan keessanii egaa osoo achi keessaan bahiin quraanachuma irratti akka banattan viidiyoo itti aanu keessatti isin agarsiisa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.